Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetirabaandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardhaa kun ammaantan jalqaba. Galchuma sannagaya ansooraa haala keessan keessummeessaarra guyyaan kibxataa sadaasa2 barii 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Kan hodhu dubbisumaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan filannoon pirezidaantummaa kan Yuunaayitid Isteetsi torban tokko yeroo hafee jirutti wal dorgommiin kaadhimamtoota gidduu hedduu oo'ee jira. Dhuguma guddoo oowwuu jira warri waltaaf lamaan kun Hiilari Kiliintanii fi Doonaald Tiraamp diqquma walanqatanii muddanii wal qabuu jira lakkoofsa nam isaan filatuutiin walitti dhiyaachuu jiranii jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa kalee ministeerota haaraa 21 hojiitti filate. Tanaan maal jettan yaadi keessan maali? Oromiyaa keessaa godinni Shawaa Bahaa jireenyi aanaa booset maal fakkaata? Bulchiinsaa fi maatii ijoollee dubbifnee waan har'isanii qopheessinu keessaa tokko oduu tasaanaa namo. Hiriira mormii lammiiwwan Afrikaa Kibbaatiin waajjira pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Jaaqoob Zuumaa fuulduratti har'a geggeessameef akka pirezidaantichi taayitaa gad lakkisan gaafatutti poolisoonni rasaasa gommaa dhukaasuudhaan addaan facaasanii jiran. Kan waa'ee hiriira kanaaf tarkaanfii poolisoonni fudhatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf gabaase. Gaazexeessaa Tusoo Kumaaloo akka jedhutti ka bitaa leellisu garee Economic Freedom Fighters yookaan immoo qabsaa'ota walabummaa dinagdee jedhamurraa hiriirtonni kumaan lakkaa'aman arrannaa gara gamoo Union Building jedhamu kan mootummaan Afrikaa Kibbaa keessa maadheeffatetti hiriiraa turanitti konkolaattootaaf foddaalee caccabsaa akka turan gabaasee jira. Dhaabbanni farraa malaammaltummaa har'a gabaasaa baaseen gochaa malaammaltummaa mootummaa pirezidaant Zuumaa keessa jiru eega baasee booda ka hiriirri kun geggeeffamu jalqabe. Lammiiwwan Ameerikaa kaadhimamtuu pirezidaantummaa ka dimookiraatotaa Hiilari Kiliintaniif kaadhimamaa riippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp keessaa tokko filachuudhaaf torban tokko qofatu isaan hafe. Lameenuu guyyoota xiqqoo hafan kana gidduutti tokko kaanirra aanuudhaaf sagalee uummataa hawwachuudhaaf duula walirratti oofaa jiran. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo soraatu dhiyeessa. Join me in welcoming the next president. Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa haaraa filadhaa simadhaa jechuu jiran warris dorgomuutu warri isaa simatuutu akkan jechuun jira. Dorgommii paartii Riippaabilikaan Doonaald Tiraampii fi ittaanaa isaa Maayik Peen godin Pensilveeniyaa naannoo Vaalii Foorji jedhanii uummata baafataniitiin caasaan fayyaa nama ka pirezidaant Obaamaan baas horii nama baasisiisa waan faayidaa hin qabne jedhaniitiin bulchiinsa Obaamaa himachuu jiran. Tiraampaan Obamacare means higher prices, fewer choices, and a lower. Akkana jedha Tiraamp caasaan fayyaa Obaamaa jechuun gatii qaalii jechuu waan namii keessaa waan filatullee keessaa hin qabne waan faayidaa guddaallee namaan buufne. Hiilariin ammoo kan nurratti fa'uu feete ka Obaamaa caala qaalessuu feetiyyuu caasa fayyaa Ameerikaatu harkatti deebifachuu fedhanii jechuu jira Tiraamp. Hiilariin yooyyuu dhiyoo tana dubbii jabduutti harka qaba. FBI biiroon federaala qorannoo Ameerikaa gaafisiin ministeer haajaa alaa Ameerikaa taatee hojjettetti iimeelii ufiirraa dhossaa mootummaa Ameerikaa adoon dhossiniyyuu iimeelii ufiitiin ergafachaa dabartee jedhaniitiin qorachuu jiran. Bulchiinsi Obaamaa ammoo FBI'n dubbii mirkan hin ta'in keessumattuu yoo filannoo tana keessa seeneetiin kunin seer malee deemuu jira jechuun bulchootii Ameerikaa hedduun dubbachuu jiran keessumattuu ka paartii Demokiraat faan Hiilarii qarqaaraniitiin. Isilleen ammoo himachaa ta'an mormachaa uummata amansiifachuu fi achiin ammoo Tiraamp yarsa namu dorgommiitti jira. He told me that I looked ugly. Akkan jedha ati nama fuul hin qabne yookaan ammoo ati fuul hin qabne naan jechu fuul dansa hin qabnaan jedhanii jechuu jiranii jedhu namni amma dubbat kun Alishaa Machaadooti waan Tiraamp jedhan nam himatuun hedduu keessaa tokko. Hiilariilleen ammoo I've been a wife and a mother and a grandmother and a friend and a churchgoer, and for my entire life
Anini haadha warraati nam hariyaa qabu haadhi ijoolleeti kiristaan mana waaqaa dhaqeetiin waaqii hammatu jireenyi kiyyii cufaayyuu tanuma hojjechaa ba'e Tiraamp ammoo nama ganna 30 dabran cufaayyuu nama miidhaa nama xiqqeessaa nama arrabsaa dubartii yaarsaa ba'ee jedha filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa guyyaa xiqqaa hafa kana keessatti Hiilari Kilintanii fi Doonaald Tiraamp waa'il dorgommii isaaniitiin isaan qarqaaratan walitti yaammacha namuu hayyuun walta dhiyaateetiin walqancarsaa dorgommiitti haa'u jira akkuma amma mul'atu kanatti laf godina filannoo Ameerikaa murteessitu keessatti nama kuma hedduutti baay'ee filataa jedhan keessatti lakkoofsi nama jaarkan lamaan deeggaru walti dhiyaateetiin deemuu jira wamtaateefuyyuu guyyaa 5 duubatti pirezidaantii haaraa nama talaalla. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti akka gaazexeessota irratti geggeessamuuf daata kennuu dhaabsisuudhaaf ayyaanarra sadarkaa addunyaatti yaadatamu laalchisuudhaan kan ibsa baase dhaabbanni mirga gaazexeessotaa kan sadarkaa addunyaa gabaastota daangaan hin uggurre jedhamu pirezidaantii Tarkii Recep Tayyip Erdogaan mootii Saawud Arabiyaa Salmaaniif gurmuu shororkeessotaa Islaamik Isteet tarree ajjeestota walabummaa pireesii jedhe keessatti galmeessee jira. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu kun kanneen gaazexeessota adamsuttiin jedhe maqaa namoota siyaasaa hoogganoota amantiitiif dhaabbatoota yakkamtoota walabaa walumaa galatti 35 marsaa intarneetii addaa qopheesse irratti baasuudhaan sadarkaaf haalatti isaan miidiyaa yakkan yookaan immoo miidiyaa yookaan sabaa himaa adamsan waliin baasee jira. Tarree maqaa kanarratti gareen Islaamik Isteetiif hoogganoonni biyyoota Afrikaa hedduu gaazexeessota ajjeesuudhaan balaaleffataman. Oduu namaaf qabnu kanuma. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma kaleellee jennee muummeen ministeeraa Itoophiyaa yoo kalee paarlaamaa Itoophiyaa irratti dubbatee jedhetti mootummaan caasaa deemokiraasii isaa akka dansaa akkummatilleen keessaa faayidaa argatu tolchuuf akka hojjetu seer wayyaa'u malallee akka qajeelchuu fi waan labsii muddama jijaaf baasan keessa tokkollee dhiyoottuuyyuu dhiisuuf deemuu jiraachuusaa yookaan ammoo akka dhiisuu danda'u dubbachuusaati. Malleskaachuu amma akka nu erge gabaasisaa Finfinnee keessa jechuu tujubee dhiyeessa. Paarlaamaan Itoophiyaa gumiisaa kutaa lammataa kaleessa waaree booda geggeesseen miseensota paarlaamaa keessaa hangi tokko pirezidaantiin biyyattii walgahii idilee mana maree bakka bu'ootaaf federeeshiniif haasaa imaammataa dhageessisan irratti hundaa'uudhaan gaaffii dhiyeessaniif muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleeny deebii kennaniiru. Gaaffilee sana keessaa manneen marii bakka bu'oota uummataa sagaleewwan adda addaa kan keessatti dhaga'amaniif waltajjii falmii akka ta'an seera filannoo hanga fooyya'utti sirreessuun akka danda'amu ka pirezidantichi dubbatan wabii godhachuudhaan filannoon duraanii dimokiraatawaa ta'uusaa gaafatanii jiru. Jijjiirama kana gochuun maaliif barbaachise? Sirnaawwan caalmaa sagaleef ka sagalee bakka bu'ummaa madaalawaa kan of keessaa qabu maal jechuu akka ta'e ilaalchisuun gaaffii gaafataniiru. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleeny deebii kennaniin kan isaan irratti fuulleffatan filannoowwan hanga ammaatti geggeeffaman dimokiraatawaadha jedhanii mirkaneessuudhaan kun badii paartii biyya bulchuu yookaan kan qaama kabiroo akka hin ta'in ibsuuf yaalaniiru. Haa ta'u malee biyyattiin kan isheen hordoftu sirni sagalee caalmaa haala jiru waliin kan wal hin simne waan ta'eef sirnawwan filannoo lamaan sirna walitti fidu uumuun akka barbaachisu qorannaadhaan mirkanaa'eeraa jedhan. Haa ta'u malee kun Ihaadeeg qofatti murtaa'uun akka irra hin jiraanne ibsanii dhimma kana keessa nagalcha humnoota jedhan walitti qabuudhaan paartilee seeraan hundaa'aniif dhimmi kun ilaallatu waliin mari'achuun murtaa'aa jedhan. Ihaadeeg kanaaf murannoo qabaachuu isaallee akkas jechuun dubbatan. እዚህ ድርድር ላይ የሚደረስበት ድምዳሜ ላይ ተመስርተን marii kana irratti waan irra ga'amu irratti hundoofnee seeraawwan sirreeffamuu qabanis ta'e bayii marii kanarraa argamu heera keenya fooyyessuun yoo barbaachise fooyyeffama kana shakkii malee fudhachuudhaan waltajjii dimokiraasii babal'isu bakka bu'umsa uummataa nuti qabsoo keenyaan finne sirna dimokiraasii waan ta'eef amantiif murannoo kana irratti qabnu irratti hundoofnee kan hojjennu ta'a. Kanaaf kun dhimma irratti mari'atamuu ta'ee fudhatamuu qabaa jedhan. Waltajjii siyaasaa bal'isuu ka jedhu kan Hayilamaariyaam dubbatan kun yeroo mara ka dhaga'amu miti. Ragaalee yeroo darbe waajjira isaanii dhaqqabe mana mareef ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti xalayaalee hayyoota biyyattiin barreeffaman hedduun isaan ga'eera. Qabiyyeen xalayaalee sanaas gabaabaadhumatti kallattiiwwan guddinaaf misooma damee hedduu qaban ka biyyattii keessatti hirmaachuu isa jedhu muummichi ministeerichaa tuqaniiru. Humnootiin alaa misooma danquuf jeeqama dhiyeenya kana ka'e jedhan tuquudhaan
Hirmaattonni hanga tokko keessumaa Masrii keessatti ka jalqabame sochii diigumsaa ilaalchisee tarkaanfii dippiloomaasummaa maaliitu fudhatamee isa jedhu gaafannaan obbo Hayilamaariyaam immoo mootummaan hojii kanneen akkasii dhaabsisuuf tarkaanfii barbaachisu fudhataa jira jedhanii qiyyaafati jiru garuu biyya keessatti ta'uu qabaa jedhan. እኛ ዋናው ትኩረታችን አገር ውስጥ ያሉ ችግሮችን በመፍታት ዙሪያ ላይ ማተኮር እንዳለብን ዋናው ስራችንም መሆን ያለበት qiyyaafati keenya rakkoo biyya keessaa furuu irratti ta'uusaaf hojiin keenya inni duraas kana ta'uun akka irra jiraatu kabobbaaneef uummaticha tajaajiluuf misooma uummatichaaf nagaaf dimokiraasiin akka dhufu gochuuf murannoon kaanee qabsaa waan jirruuf hir'ina karaa kana jiru sirreessuun hojii keenya isa ijoo ta'uu qaba. Mootummaan hojii jarreen kanaa dhabamsiisuuf hojjetaa jira jedhan. Labsii yeroo hatattamaa laalchisee miseensota paarlaamaa biraa gaaffiin dhiyaateefii ture. Erga labsiin kun guyyoota 22 dura labsamee as jeeqamaan wal qabatee lubbuun namaa badin jiruu jedhan. Badiin waaltaalee uummataaf mootummaarra ga'uuf tures dhaabachuun bu'aa gaarii labsicharraa argame jedhaniiru. Kanaaf ugguraawwan kaa'aman hangi tokko dhiyeenyatti ni ka'u jedhan. Kana keessaas dippiloomaatonni biyyootii alaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 40 fagaatanii akka hin deemne uggurri jedhu yeroo dhiyootti ni ka'a amantii jedhu qabnaa jedhan. Muudamuuf jijjiirraa aangoo kaleessa muummichi ministeeraa mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessuudhaan raggaasisan ilaalchisee yaada uummataa hanga tokko walitti qabnee jirra. As Yuunaayitid Isteets irraa daayirektara OMN Jawaar ka dubbateen jalqabna. Jijjiiramni mootummaan godhe jiru gaafii uummataa kan deebisuu miti. Gaafiin uummataa ministeera tokko buusaanii kan biraan kaayaa osoo hin ta'in sirni maqaa Ihaadeeg Hawwaatiin jiru mirga uummataa kan dhiibu dantaa uummataa kan hir'isu waan ta'eef sirni kun guutumaa guutuutti buqqa'ee manca'ee sirni dimokiraatawaa mootummaan uummataan filamee uummataaf bitamu ijaaramuu qaba kan jedhu gaafiin uummanni dhiyeessaa jiru. Gaafii kana immoo ministeera tokko lama kaa'uudhaan wanni jijjiirame hin jiru. Yeroo ammaatitti keessattuu warra faranjootatti wanni himaa jiran gaafii uummata Oromoo deebisuudhaaf ministeerota Oromoo hedduu shuumne jedhanii wanni odeessan jira. Kuni soba. Tokkoffaa duras ministeerri Oromoo kan ture 8 har'a 9 ta'e. Saglaffaa keessaa ministeera qurxummii faanuu dabalan jechuudha. Lammaffaa ministeerri haaraa guddaa Oromoodhaaf kenname jedhan ministeera haajaa alaati. Ministeera haajaa alaatirra opiniyoodhaaf kenname namni achirra kaa'ame garuu nama dhalataa Tigree naannoo Shaashamanneetti dhalatee guddate Dr. Warqinaa Gabayyoo jechuudha. Kanaaf Oromoodhaaf wanni kennamees hin jiru osoo immoo guddisanii bakka sanuu nama fedhaniiru kan kennan muummicha ministeeraatu osoo kan Oromoo godhan taate gaafii uummata Oromootii fi gaafii uummattoota Itoophiyaatiif deebii gahaa ni kenna jedhee namanu qabsoo falmii jiru kanas ni qabbaneessa jedhee nama amanu. Ani jiraata godina Jimmaa magaalaa Jimmaa kan ta'edha. Dhimma mootummaan Itoophiyaa jijjiirama ministeerota godhe irratti yaadamuu hin qabu. Kanarratti jijjiiramni tokko illee hin jiru. Ministeerota kaabinee akka jijjiiruun kun uummataaf deebii hin ta'u. Maaliif jettan ilaaleen jira Oromoota 9 aangoo kaabinee kanarratti kan dhufanii Gabayyoo dabalatee jechuudha. Amaaraa keessaa namoota 3 kuwwan immoo saboota adda addaa irraa kan dhufanidha. Kaayyoon ta'uun achi waxxee ilaalu Oromoota akkas baay'een isaanii Oromoon aangoo irratti baay'atee Oromoon maajoriitii kaabinee ministeera irratti jira jedhanii ta'e propaganda isaaniitti moosuuf malee jijjiirama tokko hin jiru. Kaabinoonni kana dura aangoo irraa bu'an kunneen waggaa tokko hojjetanii waggaa tokko keessatti jijjiirama kana fiduu hin dandeenye jijjiiramni dheerii fiduu hin dandeenye jedhanii har'a immoo waggaa tokko keessatti jijjiirama kaabinee biraa fidaniiru. Inni kun homaa tokkollee hiikayyuu hin qabu. Gaaffiin uummataa gaaffii mirgaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaati malee gaaffii isaan ministeerri gubbaa akkas ta'e kan jedhuu fi uumaa kan ta'u. Naannawa godina Shawaa Bahaa aanaa dugdaa naannoo magaalaa Makii jedhamudha. Akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti jijjiiramni aangoo iddoo wal geeddaruu achuma keessatti iddoo geeddaruun isaanii uummata keenyaafis ta'ee biyyattiidhaaf waa tokko iyyuu bu'aan buusus hin jiru jijjiiramni inni fidus hin jiru. Haraayyuu caalumatti hammeessaa deema jedheen amanaadha akka yaada dhuunfaa kiyyaatiitti yoo na gaafatte jechuudha. Sababni isaa wanti addaa tokko wanti haaraan dhufe tokko homtuu hin jiru. Gaafiin uummata keenyas ta'e gaafiin uummata biyyattii guutuu yeroo kanatti amma kana osoo hin ta'in jijjiirraa bakka iddoo geeddaruu namoota isaanii iddoo geeddaruu haala ofii isaaniitiin mijeeffataniituma deebi'anii of ijaaruu yookiin yeroo dheereffachuu irraa kan hafe gaafii uummataa waan deebisu tokko yoo hin qabu. Sababni isaa amma sadarkaa amma irra jiru kanatti
wanti uummanni gaafachaa jiru keessumaayyuu uummata keenya ta'e uummanni biyyattii guutuu kan gaafachaa yeroo kanatti jijjiirama bu'uuraati. Jijjiirama bu'uuraa gaafa jennu immoo nuuf hin ta'u mootummaan kun nuuf hin ta'u sirni amma jiru nuuf hin ta'u aangoo gadhiisee uummataaf dabarsee laachuu qabaadha. Biyya yeroo kanatti sirna mirgi uummataa keessatti hin eegamne kana keessatti bakka isaanii geeddaruun kaabinee geeddaruun homaayyuu waan buusu waan hin taaneef gaafii uummataatis waan deebisuu miti haraa daran hin hammeessa jennee yaadna akka keenyatti jechuudha. Tammataan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaan tudda bargodin shawaa bahaa aanaa booset keessatti jireenyi namaa maal fakkaata? Bulchiinsaa fi maatiin maal jedhan? Jaalannetti qopheesse. Godina shawaa bahaa aanaa booset keessatti mana namaa marsanii dhukaasa banuun nama qabuun maatii guutuu hidhuun waan baratamaa dhufedha jedhu jiraattonni. Dargaggoota funaananii hidhuunis itti fufuusaa dubbatu. Waraanni biyyaa namootii qaba immoo battalumatti iddoo biraatti dabarsaa jedhu jiraataan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan tokko. Humna waraanaa kana loltoota isaanii kana isaantu marsee aga makiina afuriitiin nama 100 olin ta'anii makalaakalaa kana itti fe'anii mana namaa marsanii dhukaasa bananii inni harkaa baase kaatee ba'ee isheen tasaasan dhaan. Namicha abbaa mana sanaa maqaasaa beektaa? Abbaa warraa abbaan mana sanii Abdiisaa Shuumii jedhama. Qotee bulaadha. Haadha warraa maqaa ishiin beeku sabachaan beekaa. Inni akkasitti jalaa beeraa ishiin immoo mana kamichi. Xiyyitiin keechaan baane keechatti haftee taasuma itti manatti toltumaniituma dhaanyi. Isaan isa ari'uudhaaf deemaniin boodatti immoo ka'anii uummanni naannoo sanii ka sodaachatti oolii ka'anii fuudhanii deemanii mana yaalatiin wal'aansasee. Daa'imman isaanii bineensi nyaataaf kaan hin beekamne kan amata takkaati kan immoo daa'ima waggaa 5 ka warra abbaa warraa abbisaasanii bakka isaan bu'an hin beekamne bineensi nyaata fi lubbuu akka isaan ta'an hin beekamne. Sababiin kennan immoo jira kana hundumaa gochuudhaaf. Wannumti kennan tokko hin jiru. Marsaniituma tumuudha. Ammaan tan ammoo warruma maatii isaanii sanii obboleechaa isaanii abbaasaa haadhasaa illee fuudhaniiti amma mana hidhaasitti naqanii adabbii jechuudha. Bakka itti hidhaman hin beekanii mana muruu jalaa guggubaa jiran jechuudha. Uffata maal isaa jalaa gaggatanii. Wanta akkasii immoo maatii kan biraa irratti kan gaggeeffamu jira? Jiree naannuma sanii olluma sanii keessatti haga maatii warra 5 waan akkasii godhan beektaa. Isaanis akkasitti namticha san jalaa jechuudha. Abbaa isaatis ilma isaatis jalaa fudhanii dabaddabanii tokkos immoo haadha warraa jalaa hidhanii obboleechis jalaa hidhanii kara bakka isaatti hidhaman hin beekan. Kanaaf bakka sirriitti miidhanii jiru. Amma dhaqanii namni gaafa tokkos hin jiru. Qe'ee isaatis irraa ari'amee jedhamu namooti ni yaadu. Egaa dhaqanii immoo lafti itti iyyatan jiraa? Hin jiru bakkee itti iyyatan tokkollee hin jiru. Namuu abba kanaan jira achumara naannaniituma bakka wannoodhaan. Maaltummaa bushaa jira naannoo sana waraana moo bulchiinsa isa duriiti? Haara waraanatu bulchaa jira malee bulchiinsi hin jiru achumarraa bulchiisa namuu waa isaatti hin dubbatu. Yeroo mana namaa deemanii immoo akkas godhanii sababii himatan qabu maaliif sin barbaanna jedhu? Waanum himan tokko illee hin jiru bakka isaanii hin barbaadaman dhaqaniitu itti marsanii dhukaasa banuu malee waan akkanaa godhanii nama akkanaa kana nuu baasaa wanni qe'ee tokko gaafatan tokko hin jiru. Naannoo sanatti namoonni hidhamanii mana hidhaa keessa bubbulan baay'eedha. Achi maaltu jira hin dabarsan isaan fuudhaniituma. Bakka ittidhaan hin beekamu fuudhaniituma dabarsan hoggaa naannoo mana hidhaa hin jira achi dhaqanii hoo gaafatan hin jiranii hin ari'an immoo namoota dhaqee gaafates. Isaan bakka halkan dabarsan jedhanii bakkee isaanii jiraatanii fi du'anii namuu isaan hin beeku. Ijoollee isaanii keessaa 3 qabamuu isaaniif kanneen keessaa reeffa ilma koo tokko naa kennaniiru ka jedhan immoo aadde Loomii Waaqayyooti. Aanaa Booset ganda Qombee Gugsaarraa. Ilma kiyya tokko anuma biraa fuudhanii baasanii tokko nama sabsabaan deemuu na jalaa fuudhanii harkuma qabanii baasanii deemanii ni bakka ani sabsabaa dhaqeen jaa inni hin jiru. Aabbitti dachaa isaana jalaa ajjeesanii dameenii fi nuguseenidhaa jiran. Attamitti qaban ijoollee kana dhufanii? Tokko daa'imni hojjaa barbaaddata oduu adaamaa keessa deemuu na jalaa qaban. Inni kam? Damisseesan. Umriin isaa meeqa? Amata 22. Adaamatti qabatan. Nugusee manumaa fuudhanii qaxaqaxanii qabaleen dhaqan. Mana turtaniis yeroos? Damissee bakka jiruun beeku nugusee naa oolchitii jira. Xaxxanii garuu nagarre. Hin agarre ejjatti reekun oduuti na aggaattamte ejjattan nagaree. Damisseen qabamuu isaa attamitti bartan? Namatu agartanii jennaan qabamanii ijoollee hombaa wajjiniin deeminu hin jaan.
Kana du'aan dhabee ana manni na one amma namni tokko na bira hin jiru waan tokko gara na galchu hin jiru takka amadha amma bakka asanis du'aan dhabee kanas jiruudhaan dhabee malli natti cite abbitti galgaluma sa'a 12 reeffa naa fidan. Eewu fide. Saraayitiitu makiinadhaan kabbabanii toonaa fidan. Abbittiin immoo nama umrii meeqaati? Abbittiin gara 30 dhimee 30. Fuudheeraa? Fuudhee maal godha ilmoon qabu. Manuma jalaa fuudhanii ba'anii garuma koo jalaa. Maal goote jedhan yeroo fuudhaniin? Kootu si barbaannaa jedhanii toona biraa ba'anii waan biraa uumaan jenneen akka nama sabsabaa dhaquut deemanii. Guyyaan inni du'e torban qidaamee dabarteeti. Erga nuguseen fi ijoolleen hidhaa jirtu bakka isaasitti manaana jalaa fuudhanii du'e bakka. Maal tajjeese isiniin jedhan? Namu natti himne ana lakkii nama waan du'e beeku saraayitii naafisuun beeka malee waan ajjeesan hin beeku waan ajjeesen beeku du'uma naafidan bakka. Mucaa daa'ima laal akka maleetti naa hojjetu isa gabareeki inni amma cillimni natti jite amma. Sadu saaxinii keessan godhin bannee laalle namni isaa ciccitaadha namni isaa qaqqalamaadha uqurataadha namni isaa hin jiru igir tokko hin jiru uqurataadha. Saaxinii keessa kaa'anii fidan moo akkumatti fidan? Lakki akkanumatti mataa baraadhaan maranii naa fidan. Dhiiga qabaa dhannisaa? Dhiiga qaba dhiigni keessaa yaa afaanii funyaanii yaa. Yoom awwaaltan? Sanbata guddaa torban dabarteeti. Ijoollee kan biraa qabdu? Ijoollee biraa maalan qabaree takko bichaa na hambisanii bakka dabadabamtee baate kan na dhoortu hin jirtu kan hafte takka shiis uleedhaan daaffechanii galchanii. Isaanis qabamanii turanii? Isa sana jalaa qabanii daaffechanii naa galchanii inni dhukkuba xabala dhuguu deemee hin dhibama. Maal gootan ittiin jedhu immoo? Maalan beekaa ani waan kana natti buuse kana maalan beekaa haadhatiyya maalin beekaa yaa ilmootoo maalan beekaa. Abbaa warraa qabduusin? Nan qaba innis dadhabaadha hunduu dadhabaadha ijoolleen nu xooranu. Isin nama umrii meeqaa taatu? Ani 65 amma idimeen koo. Isaanoo abbaa warraa? 74. Ammatu mootummaa dura dhiyaattanii maal jechuu barbaaddu? Kan du'e dhabee kan jiru san gannaa dhiisadha maaloo cillimni natti cite silaa kan du'e boolloo keechaan galuu kan jire son gannaa dhiisadha ani isin jaaduun isin argadhe. Kanuma kaa giiftiiti kanuma hidhame sannaa baasadha kanuma badeetti na jalaa babbadde sannaa galchaadha ijji na badde gaarri irratti jigee kanuma sitti madda kan du'e galuu hin danda'u kan jiru saniif asitti bu'a bakka. Adde Loomii Waaqayyoo rakkina keessan keessatti na dubbisuu danda'uu keessanii fi guddaa galatoomaa Waaqayyo sinaa jabeessu. Amiin giiftiiti kanuma hidhamte sana daraa ijji na badde amma rakkadhe haatiruuti ishee haadhati. Waa'ee hidhaaf ajjeechaa jiraattonni mataa jiranii bulchaa aanaa boosat ka ta'an obbo Aliyyii Jaarraa gaafatamanii. Halo obbo Alii nagaa ooltanii? Jaallanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Itti fufeen itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Booset Komaander Boggaalee balbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture. Attam ooltan? Nagaa Waaqayyo galan nagaadha. Jaallanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Jiraattotaan dubbisee ture dubartii mucaansee jala ajjeefame abbitti kan jedhamuun dubbisee ijoolleen koo lama damiseef nuguseen hidhamanii lafa jiran hin beennu abbitti reeffa saanaa kennanii awwaaleera jedhu sababa du'a isaa. Dhuma irratti itti aanaa bulchaa aanaa Booset obbo Mahammad Huseen hidhaaf ajjeechaa jedhame irratti gaafadhe akka jedhu. Yeroo ammaa kana rakkoon akkasii hin jiru. Nageenya amma akka yeroo jalqabaa san keessatti ture sanaatiin amma baay'ee namoonni dhiibbaan akkasitti irra ga'e nuti gabaasa akkasii hin arganne. Gabaasichi hin beeku karaa isin qaqqabee isa irra deebinee ilaaluun hin danda'ama. Ilmi adde Loomii abbitti mana hidhaa keessatti du'e torban sanbata darbeen awwaalamne. Naannoo kamitti? Ganda Qombee Gugsaa keessatti. Lakki odeeffannoo san hin qabnu. Garuu nageenya tasgabbeessuudhaaf jedhamee namoota rakkoo qaban addaan baasnee seeratti iddootti dhiyaataa turan jirani. Gabaasa garuu namni du'e kan jedhu nageenye. Garuu haati tokko sobdeetu mucaan koo